Tiin obbo Jawaar Mohammad fa'a dhaddacha mana murtii federaalaatti akka hin dhiyaanne taasisuun isaa dhagahame. Sababa bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti ajaja mana murtii olaanaa dhaddacha yakkaa lidataa fudhachuu diduudhaan mirga yaalamuu hidhamtoota sarbeef jecha gareen abukaattota hidhamtoota siyaasaa Guraandhala 11 ol iyyannoo mana murtii olaanaa lidataatti akkasumas waajjira mana murtii federaalaatti fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan manni murtii olaanaa dhaddacha yakkaa lidataa deebii bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti sababa ajaja kabajuu dideef dhiyeeffatu dhaga'uuf har'a ganama sa'aatii 2 walakkatti beellama kan qabate ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Manni murtii federaalaa ammoo obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, obbo Dajanee Xaafaa qaamaan dhiyaachuun iyyata abbaan alangaa federaalaa mana yaalaa mootummaatti yaalamuu qabu jechuun dhiyeeffate irratti faccisa akka dhiyeeffataniif har'a sa'a 3tti beellama qabachuu isaa guyyaa kaleessaa OMN abukaattota hidhamtoota siyaasaa wabeeffachuun gabaasee ture. Har'a ganama maatii fi gareen abukaattota ganamaan mana murtii federaalaa kan Finfinnee naannoo 6 kiiloo jiru dhaqqabanii jalqabbii dhaddachaa eegaa turanis manni hidhaa Qaallitti hidhamtoota siyaasaa kanneen utuu hin dhiyeessin hafeetii jira. Gareen abukaattota sababa hidhamtoota kana mana murtiitti dhiyeessuu dhabanii bulchiinsa mana hidhaa yeroo gaafatutti ajaja qaama olaanuun yookaan abbaa alangaa federaalaa irraa dhufeen hidhamtoota kana mana murtiitti dhiyeessuu dhorkamuu isaanii OMN odeeffatee jira. Abbaan alangaa hidhamtoota siyaasaa kana mana murtii irraa ittisuu isaaf shakkii qaban maatii yoo dubbatan obbo Jawaar Mohammad fa'a halkan 23ffaaf lagannaa nyaataa geggeessaa jiraachuu isaanii sababeeffatee haalli fuula isaanii fi dhukkubsachaa jiraachuu hidhamtoota siyaasaa kana dhoksuuf yookaan akka miidiyaaleen hin argineef itti yaadamee dhorkaa taasifamedha jechuun dubbatanii jiru. Ijoo biraatiin gaazexeessituun Masarat Dhaabaa guyyaa 9ffaaf osoo mana murtiitti hin dhiyaatin dhukkubsattees yaala utuu hin argatin hidhamtee jiraachuu ishee Addis Istaandaard abbaa warra ishee wabeeffachuun gabaaseetii jira. Gaazexeessituu fi manaajara dhaabbata piroodakshinii Sinaan kan taate Masarat Dhaabaa gaafa Guraandhala 10 bara 2021 mana jireenya isheetii qaama tikaatiin to'atamuu ishee ni yaadatama. Gaafa duraa qabamtee waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Karramarraa jedhamutti hidhamtee kan turte yoo ta'u guyyama san komishinii poolisii Oromiyaa achi ishee baasuun gara godina addaa naannoo Finfinnee mana hidhaa waajjira poolisii garaan kan maqaan isaa Mazzagaajaa jedhamee beekamutti ishee dabarsuun hidhanii jiraachuu isaanii abbaa warra ishee gaazexeessituu Masarat Dhaabaa obbo Eliyaas Tasfaayee Addis Istaandaarditti himanii jiru. Akka abbaa warra ishee kun jedhutti Masarat mana hidhaa keessatti dhukkubsattee kan jirtu yoo ta'u yaalli fayyaa ishee barbaachisu hanga yoonaa yaala saddawaas osoo hin argatin jirti. Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa namoota warraaqsa keelloo Oromoo keessatti hirmaachuuf sababa uffata keelloo uffataniif amajjii 19 hidhamanii manni murtii federaalaa lidataa mirga wabii qarshii 700 akka hiikaman taasise keessaa ishee tokko turte. Erga komishinii poolisii Oromiyaatiin qabamtee galaanitti hidhamtee as ajaja qaama olaanuutiin hidhamte jechuun hanga yoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka jirtu abbaa warra ishee kun himeetii jira. Mootummaan Itoophiyaa qaamota haqaa dhuunfatuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti daba siyaasaa hojjetaa kan jiru yommuu ta'u dabni siyaasaa kun ammoo furmaata osoo hin taane rakkoo caalmaaf biyya saaxila jedhu kanneen OMN dubbise. Gareen teessuma aangoo harkaa qabu walabummaa mana murtii sabuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti ugguree bakka morkattoonni siyaasaa jajjaboon hin jirretti filannoo geggeessuuf qophii taasisaatii jira. Manni murtiis ta'e abbootiin alangaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yakka akka hin qabne osoo beekanii dantaa paartii biltsiginaa dursuun seera maleessummaan mana hidhaa keessatti isaan dararaati jiru. Kun ammoo gaafii uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif gaafataa ture ukkaamsuu akka ta'e hubatamuu akka qabus eerameetii jira. Uummanni Oromoo murtii haqaa mootummaa Itoophiyaa irraa eeguu hin qabu jechuun dubbatu qeerroon Salaaleerraa yaada isaanii OMN'f laataniin. Mootummaan Itoophiyaa wal'aansa yaalaa fayyaa hooggantoota keenya akka hin arganne gochuu isaanii abbaa irrummaa daangaa dabartes jedhu. Rakkoo hooggantoota keenya irra gahuu fi gaaga'ama biyyattii san irra gahuuf gaafatamummaa mootummaa biltsiginnaati jechuunis qeerroon Salaaleerraa dubbifne kun yaada isaa OMN'tti himeetii jira. Manneen murtii Itoophiyaa irraa haqatu baha jedhanii eeguun tiittisa irraa dammatu baha jedhanii eeguudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN'f yaada isaanii laataniin. Murna heera biyyattiif hin abboomne kana irraa haqa eeguu dhiisuun uummanni keenya qabsoo isaa fineensi hayyoota isaa du'a irraa hambisuun mana hidhaatii baafachuu qaba jechuunis dhaamaniitii jiru.
Hooggantoonni keenya jireenya dhuunfaa isaanii dhiisanii erga hidhamanii mana hidhaa keessa ta'anii aarsaa lubbuu bakka bu'iinsaa hin qabne kan kafalaa jiraniif nu uummata Oromootiif kabaja godhuuf waan ta'eef nutis lubbuu isaan nuuf laatan isaan irraa qusachuu osoo hin taane wareegama barbaachisu hunda kafallee hooggantoota keenya mana hidhaa irraa baafachuu qabna jedhan qeerroowwan Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaa fi Baatuu irraa yaada isaanii OMN laataniin. Erga isaan du'anii booda iyyuun faayidaa hin qabu kan jedhan qeerroowwan kunniin hooggantoota keenya hidhaa irraa baafachuuf hunda caalaa tokkummaan keenya murteessaadha waan ta'eef akkuma bara wayyaanee san tokkummaan wal faana hiriirree lubbuu isaanii dhaqqabachuun seenaa jalaa of baasuu qabna jedhan. Gama birootiin biltsiginnaan hooggantootaa fi miseensota paartii Oromoo mana hidhaa keessatti gurtee Oromiyaa keessatti filmaata walabaa geggeessina jechuun tuffii uummata Oromootiif qaban kan argisiisudha jedhan. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabanne kana fakkaata oduu biraatii fi bal'inna isaa oduu keenya idilee keessatti argattu kan isin faana ture siraa sabaaf gama ogummaa suur-sagaatiin abdii jamaaltuun faana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwork itti fufuu gama kiyyaan horaa bulaa deeman. Gareen abukaattota sababa hidhamtoota kana mana murtiitti dhiyeessuu dhabanii bulchiinsa mana hidhaa yeroo gaafatutti ajaja qaama olaanuun yookaan abbaa alangaa federaalaa irraa dhufeen hidhamtoota kana mana murtiitti dhiyeessuu dhorkamuu isaanii OMN odeeffatee jira. Abbaan alangaa hidhamtoota siyaasaa kana mana murtii irraa ittisuusaaf shakkii qaban maatii yoo dubbatan obbo Jawaar Mohaammed fa'a halkan 23ffaaf lagannaa nyaataa geggeessaa jiraachuu isaanii sababeeffate haalli fuula isaanii fi dhukkubsachaa jiraachuu hidhamtoota siyaasaa kana dhoksuuf yookaan akka miidiyaaleen hin argineef itti yaadame dhorkaa taasifamedha jechuun dubbatanii jiru. Ijoo biraatiin gaazexeessituun Masarat Dhaabaa guyyaa 9ffaaf osoo mana murtiitti hin dhiyaatin dhukkubsattees yaala utuu hin argatin hidhamtee jiraachuu ishee Addis Standard abbaa warra ishee wabeeffachuun gabaaseetii jira. Gaazexeessituu fi manaajara dhaabbata piroodakshinii Sinaan kan taate Masarat Dhaabaa gaafa gurraandhala 10 bara 2021 mana jireenya isheetii qaama tikaatiin to'atamuu ishee ni yaadatama. Gaafa duraa qabamtee waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Karramarraa jedhamutti hidhamtee kan turte yoo ta'u guyyaa san komishinii poolisii Oromiyaa achi ishee baasuun gara godina addaa naannawaa Finfinnee mana hidhaa waajjira poolisii garaan kan maqaan isaa Mazzagaajjaa jedhamee beekamutti ishee dabarsuun hidhanii jiraachuu isaanii abbaa warra ishee gaazexeessituu Masarat Dhaabaa obbo Eliyaas Tasfaayee Addis Standarditti himanii jiru. Akka abbaa warra ishee kun jedhutti Masarat mana hidhaa keessatti dhukkubsattee kan jirtu yoo ta'u yaalli fayyaa ishee barbaachisu hanga yoonaa yaala saddawaas osoo hin argatin jirti. Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa namoota warraaqsa keelloo Oromoo keessatti hirmaachuuf sababa uffata keelloo uffataniif amajjii 19 hidhamanii manni murtii federaalaa Lidataa mirga wabii qarshii 700 akka hiikaman taasise keessaa ishee tokko turte. Erga komishinii poolisii Oromiyaatiin qabamtee galaanitti hidhamtee as ajaja qaama olaanuutiin hidhamte jechuun hanga yoonaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin akka jirtu abbaa warra ishee kun himeetii jira. Mootummaan Itoophiyaa qaamota haqaa dhuunfatuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti daba siyaasaa hojjetaa kan jiru yommuu ta'u dabni siyaasaa kun ammoo furmaata osoo hin taane rakkoo caalmaaf biyya saaxila jedhu kanneen OMN dubbise. Gareen teessuma aangoo harkaa qabu walabummaa mana murtii sabuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti ugguree bakka morkattoonni siyaasaa jajjaboon hin jirretti filannoo geggeessuuf qophii taasisaatii jira. Manni murtiis ta'e abbootiin alangaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo yakka akka hin qabne osoo beekanii dantaa paartii biltsiginnaa dursuun seera maleessummaan mana hidhaa keessatti isaan dararaati jiru. Kun ammoo gaaffii uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif gaafataa ture ukkaamsuu akka ta'e hubatamu akka qabus eerameetii jira. Uummanni Oromoo murtii haqaa mootummaa Itoophiyaa irraa eeguu hin qabu jechuun dubbatu qeerroon Salaaleerraa yaada isaanii OMN'f laataniin. Mootummaan Itoophiyaa wal'aansa yaalaa fayyaa hooggantoota keenya akka hin arganne gochuu isaanii abbaa irrummaa daangaa dabartes jedhu. Rakkoo hooggantoota keenya irra gahuu fi gaaga'ama biyyattii san irra gahuuf gaafatamummaa mootummaa biltsiginnaati jechuunis qeerroon Salaaleerraa dubbifne kun yaada isaa OMN'tti himeetii jira. Manneen murtii Itoophiyaa irraa haqatu baha jedhanii eeguun tiittisarraa dammatu baha jedhanii eeguudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN'f yaada isaanii laataniin. Murna heera biyyattiif hin abboomne kana irraa haqa eeguu dhiisuun uummanni keenya qabsoo isaa fineensi hayyoota isaa du'a irraa hambisuun mana hidhaatii baafachuu qaba jechuunis dhaamaniitii jiru.
Hooggantoonni keenya jireenya dhuunfaa isaanii dhiisanii erga hidhamanii mana hidhaa keessa taa'anii aarsaa lubbuu bakka bu'iinsaa hin qabne kan kafalaa jiraniif nu uummata Oromootiif kabaja godhuuf waan ta'eef nutis lubbuu isaan nuuf laatan isaan irraa qusachuu osoo hin taane wareegama barbaachisu hunda kafallee hooggantoota keenya mana hidhaa irraa baafachuu qabna jedhan qeerroowwan Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaa fi Baatuu irraa yaada isaanii OMN laataniin. Erga isaan du'anii booda iyyuun faayidaa hin qabu kan jedhan qeerroowwan kunniin hooggantoota keenya hidhaa irraa baafachuuf hunda caalaa tokkummaan keenya murteessaadha waan ta'eef akkuma bara wayyaanee san tokkummaan wal faana hiriirree lubbuu isaanii dhaqqabachuun seenaa jalaa of baasuu qabna jedhan. Gama birootiin biltsiginnaan hooggantootaa fi miseensota paartii Oromoo mana hidhaa keessatti gurtee Oromiyaa keessatti filmaata walabaa geggeessine jechuun tuffii uummata Oromootiif qaban kan argisiisudha jedhan.